yookaan dhaabbatuma keessatti gahee fudhatee hojjechaa jiru yookaan hojjechaa ture dhiisii fi namootumti jechuudha akka ilma Oromoo tokkotti jechuudha beeku. Kan hin beekneef bu'aa bara. Irra guddeessa amma warri koomantii jalatti inni kun obboleessaa miti. Inni kun jaallataa isaati, inni kun diina isaati jedhee dimshaashatti lafa kaa'u. Hedduun isaa jechuudha nama kana gaafa lubbuun jiru gurraacha ta'ee, diimaa ta'ee, dheeraa ta'ee, gabaabaa ta'ee, hin faarfata ta'ee, hin sirba ta'ee, waanuma ta'eeyyuu kan adda hin beekne jechuudha. Akka amma dhaloota jechuudha gaafa lubbuun jiru fooloo osoo hin godhin erganii du'ee ka'ee boodatti dhaqee fooloo godhu. Wajjin dubbatu jechuudha. Dhugaa rabbii dhiifama naa godhaa jechaan fayyadamu. Baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisa nama keenya. Nama keenya jechuun baay'ee ulfaataadha sii galee. Kitaaba dubbifamuu hin dandeenyedha gonkumaa argachuun keessattuu dhaloota miidiyaa kana fayyadamu TikTok kana jechuudha sii galee. Xiqqoo of tasgabbeessuu hin dandeessu yoo ta'e amma honestly wanti muuxannoo qaburraa siif kennu wantoota gara koomantiitiin haa ta'u yaadota namoonni sii barreessan isa madaala siif kaasee si ilaallata ta'ee jedhee parsanaalii namoota yoo beekte keessaa ta'ee wajjin dubbachuu yaada sana ibsuuf yookaan immoo TikTokii sana argitee akka nama argine dhageessee akka nama dhageenye yoo hin taane alatti dhugaan siin jedha miidiyaa kana immediately dileet ofirraa godhe. TikTokii kana jechuudha. Nama lama sana Facebook arganii naa ergan malee dhugaadha maamilli namni maal jetti dhugaadha dhaggeeffanne maaliif beektaa tokkoffaa keessa koo hin beeka beektaa lammaffaa keeziin hin beekne wajjin haasa'aa jira waan ta'eef waa'ee nama hin beekne haasa'aa jira waan ta'eef amma ko ammasitti darbii dubbadhu akkas godhi akka isaan hin jennee fi handa gogora kan biraa uumuu nan danda'a amma kunoo sii galee warri beekana dubbatan warri maatii isaa beekan gurbaan ofiisaa dhufee miidiyaan danuuni hariiroo isaaniiyyuu nan beekaa jedheera miti bakka dhiyeessee obboleessa sana fidanii akkuma jedhan sana uffata gurraachatti uwwisanii waraqaa eenyummaa isaa fidee dhufe yoo danda'ame immoo harmee isaa dhiyeessanii bakka maal waa'ee lubbuu namaa dhabne kan gaafatamaa jiru qoosaa miti kun wal morkii kubbaa miillaa miti Arsenaaliin Maanchister jennee akka sobnee wal aarsinu sana miti lubbuudha miti akkanii harmeeyyuu fidanii dhufanii egalee kunoo warri kun haata dubbatan ani guddataa hin deenyaa jedhan haati guddataa naan koo miti obboleessa sooraa miti numa jedhan haati amma immoo achi dhaqeenyaan immoo haatiyyuu isaanii miti akka nuun hin jenne malee akka turani sigalee haadha sanayyuu hin beeku amma miti haadha sanayyuu hin beeku kanaaf kun haadha keessanii jedhee gaafa jedhaman akkaawuntii kunan keessanii feesbuukii irratti sheer goonee turre kunan keessanii kan haadha keessaniiti sooraan nama meeqaffaadha itti yaadee shanaffaadha jedha ani hin beeku ani amma sooraan shan qabaatus nama tokko qabaatus ani maaliinan lakki shanaffaa miti lakki sadaffaa miti lakki ati sirrii bu'aan jirtu lakki ati haadhoo miti jechuufi ani hin beeku ani guddataa gaafa awwaalchaa sana nagee arge gaafa gaggeessaa achi ba'amu Taayee amma jechuudha laali namoonni jechuudha namoonni miidiyaa irraa akkana dubbatan jechuudha warroonni shakkii qabna jedhan warra miidiyaa irraa koomantii irratti callisee barreessu miti haa barreessan isaan waanumatti fakkaate garuu namoota fakkeenyaaf itti siqqeenyaan ati beektuu fi eenyummaa isaanii hubattu kun yoo tarii waan sana irratti shakkiin gama isaanii jiraate jedhe jechuudha akkuma kan kee kaameeraan barbaachisu zaman mana keessa jiru kun bilbilli smaartifooniin harkaa qabnu kun waan kaameeraadha fageenya hin qabne harkaa qaba sii galee deemanii bifa qulqulluudhaan viidiyoo waraabanii yaada uummata yookaan maatii obboleessa jedhanii isaan itti amanan sana kan kee shakkaniiru yoo ta'ee jedhe jechuudha. Obboleessa isa gaddaa dubbatu yookaan dhimma obboleessa keenya sooraa jechuudha. Biyyeen itti hasalfattu dubbachuu nama danda'u sana waraabanii uummata jechuudha beektee viidiyoo ba'e kanatti gammadaa hin jirre kanaaf maaliif deebii laachuu dadhabanii jiran. Shakkii qabu yoo ta'ee jedhe maaliif viidiyoo kana uummataaf hin geenye. Waan kana ba'anii uummataaf koomantii argeera namni tala tokkoffaa personal attack geessa nama galee jira jechuun nama kana dura nan dubbistuu inkoortaa maal intalanaan jettee personaalii feesbuukiidhaan haayinaan jettee maayetti calli jalaa hedheetu dhuftee inni gaafatamus rakkoo qabachuu koomantii goteen argina. Nama wayit natti erge akkama dhageettaa Finfinnee keessa hin konkolaachistaa miti Finfinnee keessa yeroo deemtu konkolaataan laadaa jedhamu beektaa konkolaataan laadaa jedhamu sirriitti beekta. Argiteetta yeroo isaan
callisee masitti gala. Konkolaataa gari warri gatii expensiivii gurguddoo immoo nagarta. Fakkeenyaan sitti muufata. Inni immoo suuta ilaallatee deema. Amma laadaa fi konkolaataan riivoon ol tuksanii tokkotu walitti dhufanii isa tuksaniitu dhaabbatee dabarsa. Maal sitti fakkaata? Yoo walitti bu'anii laadaan sun waan dhabuun qabu. Fireechaan caccabeera waan hundumtuu badeera beektaa. Si galee inni kan tiktookarii kana. Ani hin beeku mandaraa tiktookiin feesbuuk irratti barreeffamaan yaada ibsanna waan xiqqoo barreessina beektaa. Namni biyya eessaati namni loojikii ta'ee daawwiti obboleessi sooraa jira. Guddataan jira. Saanduqa banee ilaaluufis waan achi ta'e achitti dubbachuuf. Namni awwaasha dhufe biyya eessaati obboleessa irra darbee dhaqee waan achi jiru biyya eessaati gaafata. Moo dhokonnee mana taa'uu dhiisna. Jechuun atleast koo galatooma an baay'isee dhugaan siin jedha akka mucaan sun gaggeeffame tikoo kumaa oltu naa barreeffame ulfaatti ijoollee naan jedha. Egalee waa'ee isaaniitiin biizii waan hin ta'eef ani warra waa'ee negatiivii fi ollaa kumsa ulfaatti dhala akkas wal bira dhaabbachuun argitee akkas wal bareechuun akkas wal gaggeessuun akkas ijoolleen naan jedhan hedduu. Maaliif ifaaf ifatti waan nuti dhannee dhaabbanne namni akkamitti gaggeessaa dhaqee waan achi keessatti argitan akkamitti jedhama. Atleast waan personaalii namni kun miidhamuu waan hin qabneef uummannis akka dhaqee bishitaa wayii keessaa akka inni galu waan hin barbaanneefan atleast suuraan obboleessaa akkasii akka inni qabu. Obbolaa akkasii daawwit kan jedhamus jira isa isaa gaafatan qoratanii biraa gahan anamma daawwitiinis meebi anamma si galeera anamma barreesseeraaf daawwitii fi guddataa ani interviiyuun sii godhe waraqaa eenyummaa kee ilaalee si gaafadheen interviiyuu godhe ati akka sanatti haasofte kana booda naan bilbilii na biras hin ga'in uummatatti ba'iiti ofii kee viidiyoodhaan anatu jira jedhiiti miidiyaa ibsa laattu miidiyaa hin baqatina isin nama lamadha yoo gurbaan kun nama shakkan maal godhan namni wayii yoo ta'es qoratanii baasuu qofaa miti si galeera uummata dursanii jarri kun gumaasaaf dhaabbachuu kan danda'an iyyuu isaaniif gumaa sooraa baasna yoo jedhan iyyuu isaan lamaantu jiru. An lamaan sanan beeka malee amma gasaan faamiliin isaanii nama jaamoo 8 kan jedhu nagee. Si galee an maaliifidha anoo nama kana hin beeku an sitti beema addanuus hin beeku. Amma namni akka beektaa hojii irratti walitti dhufa miti amma fakkeenyaaf ana mariyoonni koo friendsiin koo anamma personaalii artistoota miti fakkeenyaaf sa'aatii hojiitti amma namoota baay'eetiin hojjedhu qabu sa'aatii dheeraa wajjin hojjedhu sa'aatii hojiitti nan garuu guyyaa lafaa parsantii 90 artistoota miti namoota kan biraa namoota dhuunfaa si galee feemii keessa jiraachuun barbaadan personal laayifiin qaban hiriyoota ogeessa fayyaa kan ta'an baankarii kan ta'an injiinara kan ta'an bakkeetti isaanii wajjin hin jiraatu. Namni hundumtuu immoo hojiitu walitti an soraa wajjin hojii walitti nu fidanii soraan hojii hojjennee waliin hojii hojjennees hin beeknu. Waliin hojjennees hin beeknu. Soraan fira hin qabu, obboleessa hin qabu, bakkeetti aniyyuu kan dursee bar akkamitti namni shaaworii keessatti kufee nuun jettu. Please qoradhaati waan kana nuu baasaa gumaasaa barbaanna dhugaasaa barbaanna jedhee feesbuukii laayivii haasa'ee nama 190 wayii ilaalee jiraan feesbuukii koo. Mee maal dubbate jedhanii dubbatti deebi'anii ilaaluun gaariidha. Ammoo maal jedhan gurbaan kun obboleessa miti jedhan obbolummaa gaa yoo hin mulqutees mirga isaaniitti dhaqanii mulquudha. Garuu namni wayii tokko bilbilee haadha sooraa gaafate feesbuukii irratti namoonni dhugaas jiru beektaa. An namoonni na beekan tokko namni negatiivii koo haasa'uu danda'u hin jiru. Keessaan illee wal gaafatta waa'ee namaa beektaa. Personaal akka keenya wajjin hin qabu daangaan irratti wal dhiibuun hin jiru. Aartiin immoo imeejiidha. Wanta lafa jiru miti addunyaa irratti mana ijaarratta. Waan irratti wal loltuu hin qabdu. Iskiriiptii callistee waraqaa bittee barreessitaa viidiyoo gootaa achi booda yuutuubii irra gadhiistaa yookaan tiivii wajjin walii galta. Waan irratti wal dhiibdee warratti wal loltee maal gootu hin qabu hojiin aartii kana. Kanaaf dhaanii meebii milkaa'ina koo irratti naaftoota dhuunfaan qaba malee diina hin qabu. Ani uummanni hundumtuu fira koodha jedhe kana nama nu kanaaf. Amma garuu maaltu jira beektaa
story of Scorpion and the Frog jedha karakterii keessatti fakkeenyaan sitti hima. Scorpion and the Frog were living together jedha beektaa kitaaba tokko irraan dubbise. Scorpioniin kun maalidha ishee waan akka sagalchinii nama torbachinii nama naannoo tokko tokkotti miila dheeraa qaba eeyyee. Bakka Scorpion jechaan deemaa fi isaa fi Frogidha beektaa wal duukaa jiraatu turanii galaana wayii tokko ce'uu barbaada. Scorpioniin kun raacha kanaan na ceesisii jedhaan. Eessatti jennaan gamatti na ceesisii ati bishaan keessa jiraachuu beektaa daakaa beektaa na ceesisii jedheen. Lakkii jedhe raachi lakki atoo na hidditaa jedheen. Maaliif hin siiddaa? Na baattee ban na ceesisiidha galaana ol wajjin ceenaa. Please bakka na gargaari ani sitti hin bu'u jedheen. Lakki na hidditaa jedheen. Sin hidduu maal na gargaaraa jirta miti akkamittiin si hiddaa jedhe. Galaana ce'uu jalqaban. Namna haadhallee irra deebitee haati baatee baru waan san gootee jirti. Nu haati baatee mana Suudaanii beekti. Warabbal kaaba. Mana Suudaanii asitti boqoyeetitti silaa koyeeti an guyyaa takka Suudaanii argee beeku. Asi boqoyeeti Imboosistii achi waan biraan barbaaddu jedhan. Bicha yookaan yoo sanii bakali an dadagalfadhu asitti biyya kanatti ammoo biyyatti jedhan. akka jedhaan hin baafanne an oduu fuudhuun jaalladhu miseeji madeeraa wayitu naga'e. Mooraa dura biyyaa sibataa keessatti doggodha jala kana. Matama keetti iyyuu na aarsaa harka amma. Koomentii kana harkamee qabarreessita maksee homataa kalaas. Waan barbaade godhuu waan barbaade dhiisuu mirga qaba. Kaayiroo madeemsi kun በጣም ነው የምፈራው። isin ina shoftanii wallahi ani በጣም sodaadha nama baay'een narra duudha. والله هاتي فادي مسكينة يبدأ سيادي ما أصلا مسكين نما دوانا ما هو أكمل مسكينة بمن أنسابنا موت من يصل بمن يساب Ati balbalati yang getto kana booda waan ta'eef hin gubadhu an kana booda hin jiru. مبارك مسمى ما بلوك بود Naan immoo والله بلوك نقول akka ofiin haasaa malee namni isa biloo godhe hin jiru. استغفر الله وان دودونا فتاها يا ربي يا وهم Jamur mana kiyyaa jirtee neello biloo sawa. والله العظيم إيجانا دوغر أما يوغر ميكيلو Waktu haasaa irratti fi akka daa'ima afaan والله بلوك نقول biyyeensi sodaatti seenee ture. Wallaan agarree ani. Ani walee maayitii. بلوكي كسامات باس نوبي بليس نوبي تنكو Ani biloo onnees hin jedha bar isaayyuu hin agarree ani. Ashitti immoo akkanas sobbii. Maali wallaan namni isatti kan jiru biloo keessa laale wallaan jira. على Laa hin sodaadhee jettee malee bar jaalalaa miti ba. Hin sodaadhee jiraatti isin nama sodaadhee jiraatti malee jaalalaa miti. Bultiin sodaatee bultii ciniinnatanii keessa seenan. Anuu gaafa kanaa irra deemee amma ciniinnatee heerumuu barbaada.
Gaafa kanaa deemee ciniinnadhee heerumuu barbaada. Giddi maal oduma diduu osuma sodaadhu heeruma. Anu waan akka heeruma sodaadhu qabu wallah. Oh my god, I'm sorry, I'm sorry. Oh, the coach up saying. Shamarran kee fi istaayilii godhatti. Garuu gaaffii siyaasaa kan dhugaadha faate. Agaate akkana haasoftu kan. Nyaata qaxxayi jedhamanii naadamu. Maal qaxxaa nama miskiina? Nama miskiina du'a namaaf hawwaan maal qaxxaa? Du'i jedhaani? Apa-apa kula torba gaafa sama sama jiru. Ittiin jirtu dirre hordofte wajjin maddeenii taphataa gama gowwaadha. Warri asitti immoo akkana guyyaa jireenyuun jaalti ishiin jettan lubbuu fi jaalti. Jedhetti fakkaataami. Ta'ii nuu sirbita. Margi taate uummanni barreessu. Sirba Gondaree nuu sirba. Naannoo Gondarii galaara yeroon booda karaa maalirra jiru hojjetan. Ati taateen qoostii naariin obboleetti. Maal qoosa maal dhufne maal du'aan qoosanii? Duraa dheeraa lubbuu biyyaa hubbamooti qalla daalle. Ati taateen ajjeesuu barbaadde yaa rabbi lubbuu kiyya na eegi. Garuu wallahi mana haadha faatee dhaqee isin nyaata nyaatu sama dhugaa. Wallahi mana haadha faatee dhaqee nyaata nyaatu. Ati mana haadha faatee dhuftee nyaata nyaattu ati faatee si jecha bishaan hin buufti.